Egaa yuutuubii eegaltanii yookaan yuutuubii hojjechuu eegaltanii wachaa horii 4,000 argachuun baay'ee gaara warra seente ta'ee fi oduu gaariin qabadhee dhufe. Namoonni baay'een yuutuubii eegalanii wachaa horii 4,000 waggaa tokko keessatti argachuun baay'ee waan itti cimee fi yuutuubii kan addaan kutan baay'eedha jechuudha. Akkasumas immoo hagayyoowwanaa yuutuubii kan hojjetaa jiran garuu wachaa horii 4,000 waggaa tokko keessatti guutuun baay'ee kan itti cimee rakkataa jiran hedduu isaanii nan beekaa jechuudha. Kanaaf egaa har'a tooftaalee 5 baay'ee salphaa ta'e fayyadamtanii wachaa horii yeroo gabaabaa keessatti guutuu ittiin dandeessan isinitti mun dhufe jechuudha. Yuutuubii eegalee waggaa hedduu lakkaa'eera. Garuu wachaa horii 4,000 guutuun waggaa keessatti baay'ee dhumanatti cimee ture jechuudha. Boodarraa ekspiriyaansiin horachaa dhufe jechuudha. Egaa humni ganama dhumaa qalbiin galgala dhufaa jedhamiti Oromoon. An humna koo baay'eetti baaseera, dadhabeera, qormaata hedduu keessa darbeera. Waan an dabarse kana akka isin hin dabarsineef karaalee baay'ee salphaa ta'an isinitti muufanii. So isteeppiin an isinitti himu kana 5 kana seeraan hubattaniinaan waggaa tokko guyyaa 365 dhiisaati umurii ji'a tokko keessatti wachaa horii 4,000 argachuu ni dandeessu jechuudha. So tooftaalee 5 an isinitti himu kana keessumaa isa 5ffaa seeraan hubadhaati. Itti fayyadama yeroo gabaabaa keessatti yuutuubii keessan sa'aatii 4,000 guutaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yuutuub chaanaalii keenya monetaayiz gochuudhaaf yookaan kaffaltii eegalchiisuudhaaf waggaa tokko keessatti sa'aatii 4,000 fi akkasumas immoo sabskraayiberoota yookaan hordoftoota nama nu hordofanii 1,000 qabaachuun barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu waan an irra isinitti himu kun sa'aatii qofa otoo hin taane sabskraayibii 1,000 illee haala salphaadhaan akkamitti akka argattan kana keessaa hin argattu jechuudha. So waan an isinitti himu kana seeraan na hordofaati. Seeraan itti fayyadamaan isiniin jedha. Dadhabbii an dabarse akka isin hin mudanne waan an irra isinitti himu kana seeraan hojiirra oolchitaniinaan naamana yuutuubii keessan waggaa tokko mitiiti ji'a tokko keessatti monetaayiz gochuu ni dandeessuun jedheen isinitti himaa jechuudha. So informationiin kanaaf kan kana fakkaatan egaa yuutuub chaanaalii keenya jala waan jiraniif yeroo gara biraanuu argachuu barbaadanii yuutuubii keenya sabskiraayib godhaatiin hordofan isiniin jedha. Amma egaa waliin itti fufnaa jechuudha. Tooftaalee nu itti fayyadamnu keessaa inni jalqabaa kontentii yookaan nichii hin filatina. Akkas jechuun maal jechuudha? Jalqaba namni yuutuubii jalqabu kontentii filatee jalqabuun irra hin jiraatu. Maal gochuutu irra jiraata? Qoosaa haa ta'uu, taphaa haa ta'uu, barumsaa haa ta'uu, waan baay'ee hubannoo isaa qabu akkaataa addaatiin nama bira gahuu hin dandeessu yoo ta'e bareechatanii nama biraan gahuudhaaf hojjechuu danda'utu isin irra jiraata jechuudha. So kontentii babbareedaa ilaa kanarratti hojjedha jettanii kontentii adda baaftanii yoo hojjettan selektiivii taatu jechuudha yeroo jalqabaatiif. So namni hedduun akkasin hordofu yoo barbaadanii jalqaba kontentii filatina. Kontentii filachuudhaaf yeroon jira waanta ta'eef jalqaba waan baay'ee dandeessan filadhaati. Waan baay'ee dandeessan sana qabadhaati akkaataa addaatiin hojjechuu yaalaati yuutuubiitti maxxansaan isiniin jedha. Kun ulaagaa jalqabaati. So egaa namoonni hedduun kan dogoggoran asittidha. Kontentii jalqabumarraa kaasee filatanii selekti godhanii mata duree tokko duwwaa fudhanii yoo dhufan namoonni isaan daawwatan selektiivii ta'u jechuudha. So ija namoota hedduu keessa galuudhaaf garuu maal gochuutu isin irra jiraata? Kontentii garaagaraa qabatanii yoo dhuftan achi keessa akka carraa ta'e tokko baay'ee isin ilaalama jechuudha. So isa baay'ee isin ilaalame sanarratti xiyyeeffatanii booda hojjechuu waan qabdaniif isin kontentii mataa keessanii takkaadhaan filattanii ilaa kana qofarratti hojjetatanii murteessanii dhufuun qabdanii jechuudha. Jalqabarra maal gochuu isin danda'u isin irra jiraata? Kontentii garaagaraa walitti fiddanii hojjechuu danda'utu isin irra jiraata jechuudha. Kun ulaagaa isa jalqabaati yookaan tooftaa isa jalqabaati jechuudha. Tooftaan inni lammataa immoo viidiyoo dheeraa hojjechuu. Egaa sammuu namaa to'achuu dandeessaniinaan qalbii namaa harkifachuu dandeessaniinaan yoo xiqqaate daqiiqaa 8 haga daqiiqaa 12 dheeratu hojjechuu danda'u qabdu jechuudha. Viidiyoo gaggabaabaa hojjettu yoo ta'e viidiyoo daqiiqaa 3 yookaan daqiiqaa 4 hojjettu yoo ta'e namni baay'een isin ilaaluu danda'a. Akka carraa ta'e viidiyoon keessan vaariyaalii bahuu danda'a. So vaariyaalii bahee viidiyoon daqiiqaa 1 yookaan daqiiqaa 2 vaariyaalii baay'ee yoo bahee kan isin irraa qabdan garuu daqiiqaa 2 yookaan daqiiqaa 3 duwwaadha. Namni 10,000 daqiiqaa 3 yoo ilaale daqiiqaa meeqa ilaala 30,000 ilaala jechuudha. Garuu daqiiqaa 10 yoo ta'e namni 10,000 yoo ilaale viidiyoo keessan daqiiqaan isinii dabalu yaala daqiiqaa 100,000 isin ilaala jechuudha. So waan baay'ee ija namaa keessa galu yoo xiqqaate jalqaba viidiyoo isin hojjettan daqiiqaa 8 gadi ta'uun irra hin jiru jechuudha. Raawwatee warri sa'aatiin guutiin warri sa'aatii 4,000 barbaadan viidiyoo gaggabaabaa hojjechuu hin qabdan jechuudha. Kanaan kan wal qabatu shoorti viidiyoo warra hojjettaniif kan inni sitti immoo shoorti viidiyoon wachaa horii yuutuubii keenya jalatti homaa waan nu hojjetu tokko waan hin qabneef shoorti viidiyoo sabskraayiberii ittiin sassaabachuudhaaf yoo ta'e malee wachaa horiidhaaf xiyyeeffattanii hojjechuu akka hin qabne asumaan isinitti himuun barbaada jechuudha. Kun tooftaa isa lammaffaati viidiyoo dheeraa hojjechuun jechuudha. Tooftaan itti aanuun sadaffaa immoo kontentii baay'ee isinii waan hin beeknee fi ariitii viidiyoo dheeraa garaa baay'inaan hojjettanii irratti caanuu danda'utu isin irra jiraata jechuudha. Baay'eedhuma kwaalitii isaa guddisuuf itti dhamaa'uun isin irra jiraatu. So qooda kana viidiyoo 3-4 yoo qabaattan baay'ee barbaachisaadha.
So qooda viidiyoo tokkotti dadhabdanii viidiyoo tokko baay'eedhuma bareechatanii qulqulleessanii namaaf dhiyeessuu yaaltan viidiyoo 3-4 dhiyeessaa jalqabarra jirtu waan ta'eef rakkoon qabu hin qaqqabdu viidiyoo babbareedaa hojjechuudhaaf hin qaqqabdu yeroon jira waan ta'eef jalqabarra sammuu namaa to'achuu qofa yaada. Kanaafuu baay'ina viidiyoo qabadhaa dhiyaadhaa. Baay'ina viidiyoo 10 irraa namni 10 utuu si ilaalee nama meeqa si ilaala nama 100 si ilaala. Viidiyoo baay'ee gaarii hojjettanii garuu namni 10 yoo si ilaale yookiin nama 50 yoo si ilaale ilaalaa miidhamtaniitu jechuudha. So viidiyoo baay'isuutu irra jiraata. Tooftaan itti aanu viidiyoo baay'ifnee hojjenne kana gareedhaan giruupiidhaan pileeylistii hojjechuudha jechuudha. Pileeylistii kireet gootanii YouTube chaanaalii keessan jala pileeylistii kaa'uudha jechuudha. Pileeylistii sana immoo ofuma keessaniyyuu kompiitara tokko fayyadamtanii akkaataa garaagaraatti taphachiisuu dandeessu. Mee akkamitti akka kompiitara tokkoon immoo akkaataa garaagaraatiin taphachiiftan keessumaa warri kompiitara of harkaa qabdan akkamitti akka kompiitara tokkittiidhaan chaanaalota garaagaraatiin taphachiisuu dandeessan isinitti agarsiisaa. Maal gootu amma kun amma chaanaalii keenya yoo ta'e chaanaalii keenya kanarratti iddoo tokko akkanatti banneerra waan ta'eef gaafa bannee jennu amma imeelii tokko taddaarra jira kun chaanaalii tokko jira. Asitti iddoo kanatti dhufnee ammas yuutuubii bannee iddoo kanatti ilaala biroozerii tokko keessa kiroomii tokko keessa jira garuu iddoo kanatti fuula tokko baneera iddoo kanatti immoo fuula lammaffaa duplikeet godheera jechuudha. Fuula lammaffaa kana garuu dhufeen as dhufeen maaliin godhaa iddoo kana dhufeen akkaawuntiin siwiichi godhaa jechuudha. Akkaawuntii kanan dhufeen akkaawuntii gara biraa ofuma kootii baneen siwiichi godhee fidaa. Akkaawuntii lammaffaa asirratti dhufeen siwiichi godhaa jechuudha. Ila argitanii asirra akkaawuntii tokko hin jiru. Garuu fuula lammaffaa asitti duplikeet godhee dhufee baneenanii akkaawuntii kana dhufee iddoo kana maalan godhaa asii siwiichi akkaawuntiin godhaa jechuudha. Akkaawuntii gara biraa as keessaa qabu nan banaa jechuudha. Akkaawuntii kana eessaan fidaa akkaawuntii garaagaraa eessaan fidaa imeelii tokkittiin qaba. Warri jettaniif immoo akkamitti imeelii tokkichaanii akkaawuntii baay'ee banuu akka dandeessan isin barsiiseen jira waan ta'eef viidiyoo isaa daawwachuu dandeessu jechuudha. Akka kanaan isa kanarrattis search gootanii viidiyoo ofuma keessanii taphachiisuu dandeessu. Akka jechuun garuu kompiitara keessan kanarra raawwatee main akkaawuntiin keessan yookaan YouTube akkaawuntiin keessan inni isin oriijinaala kanarra ittiin hojjetaa jirtan asirratti banamuu hin qabu loogin ta'uu hin qabu jechuudha. Akkaawuntii gara biraa ta'uutu irra jiraata jechuudha. Maaliif YouTube'n detect godhee iddoo tokko akka isinumti qofti taphachiisaa jirtan akka hin beekneef maal gochuu qabdu kompiitara kanarratti akkaawuntii keessan isa oriijinaala banuu hin qabdanii jechuudha. Haala kanaan aga 5 aga 6tti duplikeet gootanii haala kanaan kunoo duplikeet gootanii kompiitara kanaan taphachiisuu dandeessu jechuudha. Egaa akkeetti taphachiisuu warri dandeessan akkasitti taphachiisuu dandeessu garuu dursanii pileeylistii qopheessuu qabdu jechuudha. Pileeylistii maaliif bira teessanii taphachiisuudhaaf yeroo inni fixu tokkoon jijjiiruu keessanirra viidiyoon keessan taphatee gaafa xumuramu viidiyoon lammataan akkasii taphatuuf pileeylistii dirqama qabaachuu qabdu jechuudha. Kanaaf immoo pileeylistii haaraa uumuu eessaan baradha warri jettanis rakkoon qabu yuutuubii koo jala galtanii pileeylistii haaraa akkamitti akka uumtan yuutuubii koo jalaa barachuu dandeessu jechuudha. Haaluma salphaa ta'een isin barsiisa waan ta'eef yuutuubii koo jalaa pileeylistiin akkamitti akka hojjetamu xaxxanii daawwachuu dandeessu. Tooftaan inni dhumaa inni baay'ee barbaachisa. Laayiv istiriimii galuudha. Laayiv istiriimii gaafa galtan faayidaan isin argattan tokkoffaa nama haaraa baraa deemtu. Lammaffaa laayiv istiriimii irratti namoota qabu namoota taphachiisuu dandeessan namoota hedduu qabdanii taphachiistanii namoonni hedduun isin jala ta'anii sabskiraayibarii akkasii godhan sa'aatii akkasii hojjetan gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu dandeettii keessan qofa isin irraa barbaada. So laayiv istiriimii galtanii sabskiraayibarii wachaaworiis yeroo gabaabaa keessatti guutuu ni dandeessu jechuudha. Kun baay'ee karaa baay'ee isa salphaadha jechuudha. Egaa laayiv istiriimii galuudhaaf qabxiiwwan sadan kana beekuun danda'u nurra jiraata. Tokko sabskiraayibaroota 50 guutuu nurra jiraata. Lammaffaan immoo foon nambarii verifaayi gochuu qabna. Inni itti aanu immoo gaafa laayiv istiriimii galuuf inni appilaayi goonu sa'aatii 24 nuu laata jechuudha. Gaafa jalqabaa qofa. Kanaafuu guyyaa jalqabaa sa'aatii 24 booda laayiv istiriimii akka galtan isinii fayyama jechuudha. Egaa sabskiraayibarii 50 guutuun salphaadha baay'ee salphaadha. Namoota jala deemtaniyyuu sabskiraayibarii 50 sassaabachuu dandeessu jechuudha. Inni gara biraan immoo foon nambarii verifaayiidha. Akkamitti foon nambarii akka verifaayi gootan immoo yuutuubii seetingii kan jedhu barsiiseen jira kanaan dura waanta ta'eef achitti daawwachuu dandeessu. Egaa tooftaaleen isitti mee kana hunda fayyadamtaniin yeroo gabaabaa keessatti wachaaworii keessan 4,000 akka geessan shakkii tokko yoo irraan qabachuudha. Informationiin kana fakkaatan gama yuutuubiitiin kan jiru hundumtuu yeroo isaatti qabadhee waan isinii dhiyaadhuu fi chaanaalii kana hordofuun dagatinaan isin jedha. Ana Addaamuun ture guddaa galatoomaan isin jedha.